Shamarree takka bareedduu mul'isoonsaa tahuu yoo barbaanne nyaanni siif barbaachisa. Akka fakkeenyaatti namoota martoo qaban bowwoo mataa akkasuma shamarran keenya kan taa'aa hin qabne garaa fi kalee qofa kan qaban kalee irraa balleessee akkasuma cooma garaas irraa fixee taa'aa isii baasuu harma jige dhaabuu boqoo keenya kan xaxabe deebisuu fi daa'ima waggaa tokkorraa eegalee hanga yeroo barbaanne tajaajilu manguddoo manxiqqoo sammales jechuudha. Namoota hedduu dadhabbii qabaa matana dhukkuba coggaarraa qaba jedhaniif haala salphaa ta'een tajaajila mana isaanii keessa taanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu amantiif kutaan gandaa osoo waliin qoodin. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hedduu gaafii adda addaa na gaafatan. Kanaaf hanga xumuraatti viidiyoo ilaaluun share, like, subscribe gochuun waliif qooda. Kana malee jechuudha namoonni hedduun waa'ee garaa yoo dubbatan ani borcii qabaa garuu ammootuyyuu furdina ni barbaada kun ammootuyyuu furdina hin barbaadu jedhanii karaalee hedduun dubbatanii namoonni tokko coggaarrallee ni qaba jedhanii akkasuma martoo dadhabbii fi hir'ina viitaaminoota albuuda hedduu kan qaban hedduudha jechuudha. Parsantii dhibbarraa shamarran keenya parsantiin 70 warroota biyya alaa jiran kanaan kan saaxilamani. Kanasitti argitan kun haayisaadha. Haayisaan Afrikaa akkasuma ammootuyyuu warshaalee adda addaa fi qodaa adda addaatiin saansamee gabarraa kan ooludha. Keessattuu jechuudha biyyoota gugurdatan biyyoota akka Awuroopaas tahee Ameerikaa akkasuma biyyoota Arabaa guutuu isaa kaabaa kibbatti karaalee kanaan kan oomishamudha. Haa ta'u malee biyya keenyatti kan faca'ee haamamee ayyiidamee haala salphaa ta'een firiin isaa qophaa'aa. Kanaaf namoonni hedduun jechuudha kan biyya keessa jiran waan kan amma barsiisaa rookiin fidaa jiru kuni caalu isinitti fakkaatiin kennatu caalaa faayidaa isaas tahee akkasuma fayyaaf hedduu kenna. Viitaaminoonni isaa akkuma oomishameen waan jiruuf Afrikaa adda addaa seenee yookiin warshaalee adda addaa osoo seenee bishaan tokko ittiin makamin amma kunneen fakkeenya fi firiin isaa jechuudha bishaan itti makamee cafallaqamee haala salphaa ta'een kun daakkamee karaalee adda addaatiin karaa naannahaatiin haala kanaan warshaan adda addaa jechuudha qodaalee adda addaa bifa akkuma maqaan namaa garagara ta'een maqaan isaanii akka fakkeenyatti amma kuni Hanaan jedha boorri kuni. Kanaaf akka fakkeenyatti hundi isaatu haaluma kanaan maqaa isaanii of danda'e kan qaba fi akkasuma mootuyyuu faayidaan isaa baay'ee hir'ataadha. Tahullee shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa jiraatan kan mana Arabaa keessa jiraatan namoonni garaan isaanii borciin irra taree akkasuma immoo kaleen itti bahee sammales jechuudha taa'aa bahuu fi didee harmi isaanii jigee boqoon isaanii akkasuma humni isaanii laafee yeroo hedduu martoo himatanii fi namoonni baay'ee nabeelessa jedhan isa kana yoo fayyadamanii jedhan faayidaa hedduu bakka takkatti argachuu ni danda'ani. Kana qofa osoo hin tahin namoonni dhukkuba sukkaaraatiin saaxilamanis tahee namoonni dhiibbaa dhiigaa ol ka'us ta'ee akkasuma hir'ina dhiigaallee kan jechuudha faayidaa nuuf qabudha. Akkaataan hir'ina dhiigaa akkamiif fayyaa nuu qaba faayidaa nu fayyada akkasuma mootu dhiibbaa dhiigaallee akkamiin nu fayyada jechuun keessa waan hin oolle hundi isaa karaa isaa ittiin fayyadaman taananii dhiiga ol ka'es deebisuu ni danda'a akkasuma dhiiga hir'ates guutuu ni danda'a. Kanaaf jennaaniin firii baay'ee bareedaa tahee fi hedduu fayya qabeessa taheedha. Akkuma kana namoota hedduu baay'ee qallatanis furdisuu ni danda'a. Kanas itti aansuun namoota baay'ee furdatanis qallisuu ni danda'a. Akkamitti jechuun isirraajuun waan hin oolle osoo jennuuyyuu jechuudha haayisaan midhaan baay'ee fayya qabeessa tahee fi akkasuma mootuyyuu fiizikaalaa bareedaa akka qaamni keenya godhatuu fi yeroo hedduu dhibbannarraa akka qaamni keenya hir'atu akkasuma jajjabina humnaa lafee keenya kan kennuudha. Akkaataan inni itti yeroo qal'anne nu furdisu akkaataa fayyadama ganama garaa keenya ciree nyaannee ciree booda haala salphaa taheen shoorbaa godhannee yoo dhuyne akka qaamni keenya saffisaan dabaluu fi akkasuma ammootuyyuu garaa fi kalee osoo hin baasin bareedina fuulaa akkasuma taa'aa fi fiizikaalli qaama keenyaa foon bareedaa jabaataa tahee godhatuudha. Garuu akkaataan inni itti furdinaa dirrisu ganama garaa qullatti aanaa wajjin yookiin killee qofa wajjin xabbasnee yoo ciree keenya isa fayyadamne akkasuma nyaata galgalaa yoo kan fayyadamnu ta'e jidduutti laaqana waan biraa fayyadamne ji'a tokko keessatti kan furdina kiiloo hedduu hir'isuu fi akkasuma mootuyyuu borcii yookiin garaa nurraa hir'isuudha. Namoonni tokko yoo kan garaan hir'atee yookiin ammoo kalee irraa hir'atee garuu gara sarbaa taa'aa kanneen kan bahuuf yookiin fuulan guutee bareedu waan furdina hin hir'anne itti fakkaachuun isaa ni mala. Kana ta'uun duratti yookiin kana yaaduun duratti uffata kan kee ka gaafa mul'ii si qabu akkasuma
akkasuma ammoo garaa kan kee yeroo godhattu surree gurdii akkasuma uffatoota hedduu irra naansi qabu yoo godhatte hedduu kan sitti ta'uu fi akkasuma ammoo yoo barbaadde sirra taruudha. Kana waan mana kee keessatti ofii fayyadamee anis argee akkasuma namoota hedduu irratti illee argeedha. Kanaaf namoonni hedduun haayisaa jedhu haayisaan maalidha jedha namoonni tokko tokko. Haayisaan akka naannoo ani itti dhaladhee itti guddadhetti ni facaas akkasuma ni gahallee. Kanaaf haayisa maan beeka maqaa isaa namoonni maqaa biraatiin beeytan naa ibsuu dandeettani. Kan ammoo akka suuratti an agarsiisaa jiru kun kan biyyoota gugurdatan biyya akka Arabaa, Ameerikaa akkasuma ammoo kaabaa fi kibba walumaa galatti biyyoota gugurdootaan keessatti argamudha. Warshaalee adda addaa fi akkasuma kan walumaa galatti karaa naannahaatiin jechuudha. Biyyoonni kunniin waan facaasuu hin dandeenyeef qodaa adda addaatiin saamsamee alarraa kan galu akkasuma firii bitanii bishaan naquudhaan haala salphaa ta'een giraamaan sammalee jechuudha. Kiiloo tokkorra hin dabru jechuudha kan gurguramu qodaa adda addaatiin saamsanii haaluma kanaan kan gurguranidha. Sababa kanaaf jecha haala kanaan qabadhee isinii dhufe garuu haayisaan namni hin beekne hin jiru jedhee hin yaadu. Haayisaan faayidaa guddaa kan qabuu fi namoonni dugdi dhukkuban akkasuma dubartiin yeroo deettee kaates ta'e erga ulfa jechuu yeroo ulfallee osoo fayyadamtee hedduu bareedaadha. Sababni isaa hedduu albuudota hedduun kan badhaadhee fi akkasuma immoo walumaa galatti kaarboon haayidireetii fayya qabeessaa fi akkasuma immoo qaama namaatiif barbaachisuudha. Yeroo hedduu kaarboon haayidireetiin namaaf baay'ee kan barbaachisu yookiin ammoo akka furdina garaa borcii kawan akkanaa kanaaf irraa namni of qusata. Garuu kaarboon haayidireetiin haayisaan of keessaa qabu furdina bareedaa ta'ee fi akkasuma ammoo kan borcii kalee nurraa hir'isu sammalee yeroo hedduu shamarran keenya rakkoolee adda addaatiin kan isaan saaxilaman humni isaanii dadhabuu keessattuu namni dahee daa'imman biyya ambaatitti daa'ima sangalchee mina arabaa hojjetu baay'ee kan itti ulfaatuu fi jireenya isaanii hedduu yaachisaadha. Namoonni hedduu lafannaa maraa humna xiyyeena dadhaba warroonni jettaniif aanan bitattanii haayisaa kana karaa salphaa ta'een kan amma akka fakkeenyatti qodaalee asii achi darbe kamuu yoo argattanii jettan bittanii isa maankaa 2-3 yookiin aanan burcuqqoo tokko itti gannaytanii yookiin walakkaa burcuqqoo aanan yeroo hedduu hojjadhee jira. Walakkaa burcuqqoo bishaan walitti walakkaa fi walakkaan burcuqqoo tokko walitti taa'amitiire jalqaba burcuqqoo walakkaa bishaanitti nayitanii haayisaa maankaa 2 itti nayitanii ibiddarra keettanii yoo inni kokkoo jedhee danfee inni xiqqoo jedhe soogidatti gootanii duuban aanan itti gootanii aanan sun osoo sirrii danfee faayidaan isaa keessaan dhumin naqattanii dhuudan. Namoonni hedduu qal'aa taatan sukkaara itti godhachuu dandeettan garuu namoonni furdina qabdani furdinni akka isinitti hin daballe daa'ima itti godhadha. Yoo daa'ima hin argan akkanumaan lubbuu teessan qabaatii dhugaa yoo isinii danda'ame zinjibilaa fi qullubbii itti godhadha akka shoorbaa biyya keenyaa akka lubbuun isinii fuutu jechuu barbaade. Namoonni borcii fi kalee ofirraa fixuu barbaadan haayisaa maankaa tokkoo fi killee takka walitti cabsitanii akkasuma qimamiidhaan urgooytu jechuu walumaa galatti urgooytu barbarii maal waan akkasii qaaraa itti gootanii ibiddarratti haala salphaa ta'een akka sandawiishaa gootanii yoo nyaattan hedduu kan borcii isinirraa fixuu fi akkasuma beela isinirraa kootu. Ammallee karaan biraa ni jira. Namoonni taa'aa qofa akka baastanii fi harma boqoo isinii deebisu barbaadan garaa fi kalee isinirraa fixe akkasuma ammoo furdina garmalee akka furdane barbaadan dhiiraafis tahee dubartiidha. Aanan oo'istanii aanan oo'atti harcee boqqolloo harcee dhiifaman of kolcha harcee haayisaa yookiin haayisaa qodaalee isin argisiise kana keessatti dabre guutuu isaatu maanka 2 fuutanii aanan oo'aa saniin nayitanii namoonni daa'ima qabdan daa'imatti godhattan namoonni daa'ima hin qabne daa'ima dhiistanii haala salphaa ta'een waliin kurtanii daqiiqaa 5-10 erga inni wal fudhate ibiddarra osoo hin kaayin ganama garaa qullatti guyyaa rabbii walitti dhaabdanii dhuudan. Hangamiif fayyadama warroonni jettanii yoo isinii danda'ame walitti dhaabaa fayyadama. Haayisaan nama fayyada malee faayidaa namaa kenna malee miidhaa tokkollee namaaf hin kennu. Namoonni barbaadan akka marqaatti yabbiftanii bishaan dafan nayitanii kokkoysiiftanii dhadhallee itti godhattanii fayyadamuu ni dandeettan akka qicceetti jechuudha. Karaalee hedduun warri biyya jiru kana sirriitti beekan. Garuu shamarran keenya waan hin beekneef hagana jechuu danda'e. Namoonni hedduun gaafii adda addaa nagaafattan galatooma irra caalaa keessan telegiraamaan nagaafattanii samuuna kana viizita isiniin deebisin of kolchaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kan koo ilaaltan guutuun isaa galatooma. Subscribe, like, share gochuun turtii gaarii fayyaan faa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa isin jaalladha isin kabaja. Like osoo hin godhin hin bayina share like